ummata miskiinaaf sagalee ta'uun siyaasaa si fakkaatee yoo ta'e gurgurtanii jirtan. Miskiina biddeen gogogaa nyaatee buluuf sagalee ta'uun ol si kaasamanii gassin buusu. Itti hidhamuu miti ajjeefamtullee rakkoon hin jiru ummata nagaadhaaf sagalee ta'uun. Wanti garaa na balleessu callisuudha. Callisuun keenya qalamuu nutti fixee jechuudha. Gaafa isaan gabbaanii dubbatan faatii sadi duraan viidiyoo hojjedheen ture. Iyyeensa Oromiyaa jira. Warri mooditiraa hin jirtan jechuudha miti ana balleessu jira. Haatitu ilmaan isii jalaachiisaniiti. Ilmoo isii jalaachiisaniiti. Ilmoo isii akkamitti akka guddiste fuula isii ilaaltanii hubachuu dandeessan. Fuula isii ilaaltanii hubachuu dandeessan jechuudha. Ifiif nuti Oromoo ifiif gabrummaa jaalanna. Dhugaa walitti himnaami ifii gabrummaa jaalanna. Ifii wal gabrummaa. Meeqanaa wal beekamee wal gorsan waraanamaa harmee baafnee kallacha baafnee caacuu baafnee bal'aduu gabnee daa'ima qambarraa. Memang kayaknya sini tak ada kamu. Isbotan kayaknya sini tak ada kamu. Ati magaalaa irra shaajetta tarii immoo biyya namaa waan uummanni itti jiru maatti beekta yaa jama. Sitti tolee jiraatta akka feete utaalte oduu faayidaan qabne asiif achiif funaante shamara qullaa fiigdu barbaaddee duukaa joorta wanta bakka sin buune riippoorti gochaa oolta. Miidhamni lammii keetii imimmaan haadha keetii maaliidhaaf sin mararu yoo Oromoof Oromoon ajjeesee wal dararu hawaasa keessaa baatee maaliif sagaleen taatu yoo obbolaan ajjeesee waraabessaaf wallaatu rasaasni Oromoo irraa Oromootti dhuka'u nurraa dhaabaa adaraa dadhabne haa nu ga'u qe'ee keenyatti du'uu nuuf neerra yaa jamaa adaraa nurraa dhaabaa lola obbolaa lama haadha hiyyeessaatirraa mee imimmaan haa qooru maaf koodee wal ajjeesee reenfa allaattii sooru jedhii sabaaf birmadhu lammiif sagalee ta'i miidhama uummata keetii dubbadhu gadi ba'i eeyyee Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala du'a wayya beekta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Finfinnee keessa nagaan qoma dhedhaa paaraadoofa waan barbaadan akka barbaadan jiraata ijoollee keenya biyya bulchaa jira jennee afaan qabannee ta'a yoo nurraa dhorguu hin dandeenye gaagamiinsa dhufuuf mootummaatu itti gaafatamummaa fudhata yeroo jedhee dubbadhu waan gusammaa guyyaa lamaan booddee boolee keessa jira jechuudhaan. Isinii galee nama keessa waa'een uummata kooti. Dhageessanii aangoonni mootummaa yoo waan kana dhaabsisuu hin dandeessanu ta'e nu itti dabarsaa ofirraa dhaabsinna jedhaa jirra. Ijoollee keenya harkatti maqaan balleessinu nuti hammataadha. Ijoollee keenyatu biyya bulchaa jira jennee callisuun inumaayyuu uummata tuulamaatti seenanii uummata tuulamaa ajjeesuun uummata tuulamaa buqqisuun madaa kaleessaa ooqanii nutti kaasuu ta'aa jira jechuudha. Faannoon diina mootummaati, diina Itoophiyaati, diina uummata Oromooti keessattuu immoo Oromoof Islaama irratti xiyyeeffatee ijaarame kan dhufedha faannoon wallaallee miti nu. Mootummichi iyyuu ofirratti inni isu jennee calluma jenne malee. Sini galee. Gandoota sanitti badaa ture gandoota faannoon jira sanitti. Maqaas ragaas itti qabna. Sobnee nuyi fuuru rabbiin irraa nu gaafatanii sobuu sun barbaadnu. Dhugaa keenya dhabne waan ta'eef jechuudha. Dhugaa saamamne waan ta'eef. Kanaafuu uummata keenyaaf sagalee nu taa'e waa'ee eenyummaati, waa'ee jiraachuuti, waa'ee dhabamuuti asirratti jechuudha. Amma immoo dhiyoo kana immoo gandooti torban gandooti jahaan sun harka faannoo jira sun dhugaa jiranu gandoota uummanni Oromoo irra jiru daangarra taa'ee uummata falmachaa jiru walakkaas immoo uummata midhaanii fi qe'ee irraa barbadeessitee jirtu faannooni meeshaa gurguddaa magaala godinaa Fiicheerraa fi magaala Aanetti Gundoo Masqal kan jedhamtu jirti meeshaa gurguddaadhaan uummata dheeffee mana hin qabne bosona keessa jiru kana bosona keessallee akkan teenye waa baay'ee irratti hojjetamaa jira jechuudha. Suurri argitan kun uummata meeshaa gurguddaa irratti onnee dheefaa mana hin qabne bosonas iddoo ta'an dhabanii meeshaa gurguddaa kanaa dheefficha holqa keessa jiru amma dhugaa dubbachuuf oote. Sila ragaan jala jalaas ni baha hin argitu. Kanaafuu uummanni darraa waa'een uummata darraa
waa'ee jiraachuuti, waa'ee dhabamuuti, waa'ee lubbuuti. Uummanni Oromoo kunis kan wanti jedhamaa jiru asiin gaafa lolli jabaatee humnaa olti ta'u qaamni mootummaa achi jirus gaafa uummata kana gargaaruu didu waraana bilisummaa Oromoo uummata kana gargaaruuf dhufe jechuudha. Dura hin jiru iddoo san waraanni jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fi seetu kan taatan hunduma keessan nageenya isiniif haa baay'atu. Egaa viidiyoo kana hundumti keessanuu sheellaa gochuu hin dagatinaadha. Egaa rakkoo uummata Salaalee irra ga'etti namoonni baay'een sagalee ta'aniiti kan turanii Waaqayyoon namoota rakkatanii qe'ee isaatirraa buqqa'anii bosona keessa waan nyaatan waan uffatan qorra gubaa kana keessa taa'aa jiruuf sagalee taatanii dhukkubni isaanii dhukkuba keessan ta'e imimmaan isaanii imimmaan keessan ta'e imimmaan keessan buuftanii namoota kanaaf sagalee taataa jirtan Waaqayyoon oolmaa keessan isiniif haa deebisu. Egaa uummanni Salaalee uummata miskiina uummata homaa hin beeknedha. Garuu rakkoon achi jiru rakkoo cimaadha. Karaa adda addaatiin rakkoon kan itti gale. Uummanni kun yeroo ammaa rakkoo cimaa keessa jira. Ammaatitti ji'oota muraasa lakkoofsanii jiranii erga gadi ba'anii nageenya gaafatanii haa ta'u malee mootummaa irraa gaafii gaafatanii koreerraa gandaa hanga koreetitti waan baay'eedhaan deemaa turanii. Viidiyoon kaleessa isinii gadhiise irratti yoo dhaggeeffattanii haa ta'u malee uummanni kun furmaata tokko dhabuudhaan qayyeen isaanii gubachuu qayyee isaaniitirraa buqqa'uu qabeenya isaanii barbadaa'uudhaan kan jiranidha. Egaa hundumti keessanuu jechuudha. Amma namoonni kun jechuudha hanga nageenya argatanitti bakka jiraatan hin qabani, waan uffatan hin qabani, waan nyaatan hin qabani, rakkoo cimaa keessa jiru. Kanaafuu hundumti keessanuu sagalee ta'uudhaan hundumti keessanuu cinaa dhaabbachuudhaan waan qabdan irraa otoo xiqqaadha guddaadha hin jedhin hanga humna keessaniitiin waan rabbi keessan isiniif eeyyamu waan dandeettii keessaniitiin akka gargaartan jaalalaa fi kabajaan isin gaafanna. Egaa namoonni baay'ee miira keessa galee kan sagalee ta'aa turu kan miidhamni isaanii godhatanii baay'ee miila keessa garaa jiran ni jiru. Egaa isiniif illee Waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu. Sagaleen keessan immoo akka uummata kana bira ga'e uummanni kun furmaata argatan abdii qabna. Lammiidhaa fi Oromoo Shawaa miidhame jechuun Oromoo guutuudha. Oromoon dhiigni Oromoo Arsii, Oromoo Shawaa, Oromoo Jimmaan jedhamu Oromoon maqaa takkatti qabdee yaada gandatu gara maleedha. Kanaafuu namoonni hundumtuu jechuudha kan sagalee hin taane yoo jiraattan akka sagalee taataniif abdii isinirraa qabna. Hundi keessanuu osoo hin ifatin har'a yoo ijinee boru dhiibne faayidaa hin qabu achumaan hafaa. Odoo hin ifatin uummata kana hamma furmaata argatanitti akka cinaa dhaabbattan jaalalaa fi kabajaan isin gaafanna. Egaa Waaqayyoon uummata Oromoo guutuudhaaf nageenya adeemsisu biyya keenya biyyuma guutuudhaaf nageenya yoo jiraate wanni hunduu ni jiraata. Yoo nageenyi jiraate namni kan jiraachuu danda'u wanta hunda kan dursu nagaadha waan ta'eef Waaqayyo gooftaan nageenya rabbiirraa kan dhufe qofatu nagaadha waan ta'eef Waaqayyo nageenya haa deebisu. Hundumti keessanuu bakka jirtanitti warroonni sagalee taatanii fuuluu xiqqaa qabdan guddaa qabdan hundi keessa sagalee ta'aa jirtan guddaa galatoomaa galata qabdanii viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.